Akkas jedhee dubbata Dr. Naahom Gurum waa'ee obboleettii keenya Qananii haadha manaa Artist Andu'aalam Gosaa ogeessa fayyaa ta'anii nama boqateen hin duune jedhanii sammuu ofii amansiisuun maraatummaa ta'us amanuu irra maraadhee jira. Anaa fi Qananiin waggaa 4 dura wal barre Tiktokii irra sirba afaan Oromoo bareedaa yeroo dalagdu uffata aadaa Oromoo uffattee akka malee irra miidhaga. Irra deddeebi'ee arga ture. Yeroo sana Tiktokiin akka har'aa hin turre. Namoota beekamoo fi jaalatamoo ta'an qubaallaa akka amantu namoota afaan Oromoon Tiktokii dalagan baay'ee beekaman keessaa Qananiin adda duree turte. Intala qaxalee kana ishee argee hunduu wal baruuf barbaadu. Dinqisiifannaa kiyyas yeroo jalqabaaf karaa Instagramii ishee itti himi. Kabajaa guddaan na simachuun guyyaa sana kaasee namoota akka hiriyaa fi obboleettii kiyyaatti ilaalu keessaa tokko taate. Dr. Naahom Gurum obboleettii keenya Qananii guyyaa sanaa kaasee obboleettii godhatee yookiin hiriyaa godhatee jechuudha. Qadoon namoota kokkolfan uumaman keessaa tokko. Yeroo mara taphachuu fi kolfuu fi nama kofalchiisuu malee afaan ishee keessaa wanti hamaan hin bahu. Kabajaa fi jaalalli isheen namaaf qabdu adda. Namni isheetti dhiyaatee beeku kamuu ragaa baha. Maatii isheef illee nama iddoo guddaa qabdudha. Hariiroon isheen harmee ishee aadde Asteer fi ishee gidduu jiru adda. Abbaan ishee Qananiin daa'imummaa irraa kaasee akka nama guddaatti yaaddi jedhu. Amalli ishee fi obboleewwan isheef daa'imummaa irraa kaasee akka godhan dubbatu. Qananiin hojiitti amanti. Umree ishee kanaan hojii hedduu yaalte. Dhaabbata mootummaa fi miti mootummaa keessatti barumsa baratteen dalagdeetti. Moodelummaa, taatoo fiilmii fi diraamaa qopheessituu fiilmii taatee hojjetteetti. Karaa Tiktokii beeksisa garaagaraa irratti hirmaatteetti. Ofii ishee qofa osoo hin taane maatii isheef intala itti abdatanii taate turte. Suura armaan gadii kana waggaa 2 dura cidha waliin deemnee otoo anatu kaase. Guyyaa sana osoo konkolaachisaa jiruu ariitii daballaan seeqa ishee bareedaa sanaan seeqxee suuta jedhi kaayoo hedduun qaba. Kannaan jette ija koo duraa na deema. Waggaa 2 booda wanti hunduu seenaa ta'uu madaa bara baraa natti ta'a. Guyyaa hedduu dhimma kiyyaa ishiif mariisisee beeka. Intala malaa fi fala hin dhabne turte. Firaa fi namoota beeku hedduu of biraa dhabus kan ishee bakakkaa bonaa natti ta'e. Gadda boo'anii imimmaaniin namaaf hin baanetu natti kulkula. Gaddi gaabbiin jaalalaan hiriyummaan fi obbolummaan dabreen nama waadu. Ogeessa fayyaa ta'anii nama boqateen hin duune jedhanii sammuu ofii amansiisuun maraatummaa ta'us amanuun irra maraadhee jira jedheen of amansiisuu wayya. Hanga ammaa wanti martuu abjuu natti fakkaachaa jira. Guyyaa ji'oota fi waggoota muraasa keessatti miti umrii koo guutuu keessatti yoomuu sin dagadhu. Boolla kee daadhiin haa guutu obboleettii gaarii koo jedheen obboleessi keenya Dr. Naahom Gurum waa'ee obboleettii keenya Qananii haadha manaa Artist Andu'aalam Gosaa. Guyyoota miti ji'oota waggoota keessatti sin dagadhu jireenya kiyya guutuu. Nama jaalatan, nama abdatan of biraa dhabuu hedduu nama miidha. Mucayyoo kanaa warri ishee maatiin ishee gara fuulduraatiif abdii maatii isheetii jechuu isheeni hunda caalaa
nama du'e hooma takka gochuu hin danda'an abdii kutatanii taa'u malee jechuudha. Rabbi dhugaa ishee haa baasu, dhugaan isheen dhokatinii waan fedhes ta'u Rabbi dhugaa ishee haa baasu jedhaan. Akkasuma obboleessa keenya artist Andu'aalam Gosaallee harki isaa qulqulluu yoo ta'e Rabbi isa haa baasu. Yeroo baay'ee hojii gaggaarii inni hojjetu baay'ee duuba isheetu jira. Isheenii fiilmiis waan garagaraas hojjechuuf artii keessa gahee guddaa qabdi akka jedhamaa jirutti. Hojii isaa kanaa hojjechuun gahee guddaa dudduuba isaa teessee kan hojjetaa hojii babbareedaa kana fidaa jirtu ishii akka taateedha jechuudha kan mul'isu. Haati manaa jechuun waan guddaadha. Abbaan manaa akka inni bakka guddaa gahee akka inni bakka guddatti mul'atutti abdiin ishee jabinni isheessi jechuudha. Garuu nama tokko gaafa nu biraa deeme qofa maali jechoo osoo hin taane gaafa nu bira jiran galatoomi jajjabeessuu maal jechuun abdii gara fuulduraatti itti horuun jiraachuu qaba jedhee yaada. Akkasumas Andu'aalam Gosaa yeroo obboleettii teenya yeroo albamii ayyaantuu jedhu san qofa waa xiqqoo madirakii irratti wanna jedhee malee galatoomii isitu na jabeessee isitu na duuba jira jedhee waa'ee isii ka dubbatu argee hin beeku jechuudhaan. Garuu akka isheen dudduuba isaa jirtuudha. Akka isheen isa jabeessituudha. Garuu namoonni tokko tokko homaa miti gatii ittiin kafaltan maal ittiin jettan nama isin bira jiru. Shamara maali jettanii wannan jedhina nama isin bira jiru jajjabeessaa. Haadha manaatii miti kaaniyyuu hamileetti hortanii miti kanaafuu jajjabeessaa galatoomi. Maali hoo jedheen barra ishiin duuba isaa ka jirtu isheedha ka jabeessu isheedha. Isinii galee hunda caalaa ishii dhugaa ishii Rabbiin isii haa baasu. Waan jennu takka illee hin qabnu haala hundumaa keessa ilmaan Oromoo yeroo hunda dhuman garaan nu gubate wanta goonu takka hin qabnu oduu ka galchinuufi ijoollee hedduu galchina oduu ka galchinuuti Haacaaluu Hundeessaa galchina huma takka gochuu hin dandeenyu. Hunda caalaa Rabbi dhugaa isheellee hin balleessini. Rabbi dhugaa isheellee isaallee hin balleessini. Rabbi dhugaa ishee ifatti haa baasu. Homaa gochuu hin dandeenyu. Waaquma kadhadhaafi malee waan takka gochuu hin dandeenyu. Akkana dhiigni ilmaan Oromoo badee hafu baay'ee nama dhiba dhugaa Rabbii. Hunda caalaa Rabbi hundaayyuu nagaa haa godhu. Rabbi dhugaa isheellee dhoksini yeroo gaarii qabaadhaa.